Damma koo walalaa koo bareedduu koo yaa lubee ana akkaman siif ta'a. Jaalalli kee na gube. Hin jedhin obboleessoo da'oo godhattee shaamaa yoo gurri kee dhaga'ee fi ergaa tokkoon siif dhaama. Jaalalli nama hin gubu ni qabbaneessa nabsee namatu nama guba seera jaalalaa cabsee. Jireenya jaalalaa kana keessatti waa hedduutu nama qunnama. Rakkachuu jira, walitti bu'uu jira, wal loleenis jira. Waa hunda kana hundaa'u wanti nama wal jaalatu tokko wanti isa barbaachisaa obsa, waliif irra darbu, wal sirreeffachuu. Yoo kun hin jiraanne jaalalli kamiyyuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma ammas jaalalli keessan kun akka hin banne wanti isin gaachana godhachuu qabdan kabajaadha. Kabajaa yoo hin jiraanne jaalalli kamiyyuu hin jiru. Jaalala haadhaaf abbaas haa ta'u, kan jaarsaa jaartiifaas ta'u, kan jaalallootaas haa ta'u, wantummaan jaalalatee yoo jalqaba yeroo ka'u dura kabajaadha. Kanaafuu kabajaan keessan kunis akka isin jidduu hin banne wanti isin barbaachisu haasawa keessan keessatti wal miidhuu dhabuu, waliif dhaggeeffachuu kun hundi kabajaadha. Yoo kabajaan kun jiraate jaalalli ni jiraataa jechuudha. Yoo kabajaan hin jiraanne jaalalli hin jiru. Fakkeenyaaf nama tokko agarta kan jechu mala waliin jeebu loo gurguru. Dogongora garuu qabu.